Dargaggoo Ibrahim Abdallaa yeroo ammaa biyya Jarman jiraata. Sagantaa tumsa waraana bilisummaa Oromoo irratti argamuuf gaafa garas imallee turre wal agarre. Hirmaattota sagantaa kanaatiif waraqaa barartuu yookiin birooshara yemmuu raabsu argineen. Waraqaa kun kan maalii akka ta'e kan gaafate namootuma inni waraqaa raabseefi. Nutis kaameeraa keenyaan duukaa buunee marii dargaggoonni kunniin taasisan waraabnee jirra. Haalattaanutti qindeessinee isinii dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Kam nagaa jirtu? Fayyaa keessanii? Nagaa jirtu? Gaariidha. Fayyaa keessanii? Nagaa jirtu. Fayyaadha. Kam? Gaariidha. Jara. Waraqaa kan isinii qooduu barbaade. Waraqaa yaadaati. Jirraadha. Jirraan waraqaa qarqaarsaati. Qarqaarsa Oromoo guutuu akka jirutti. Guutumaan guututti Oromoo tokko godhuu yaadni jiraan jalqaba yaada irratti hundaa'a. Oromoon akkamitti tokko ta'a guutumaan guututti waan xiqqoo wal gargaaruudhaan qarqaarsa nama tokko irratti yookiin qabaataa tokko irratti dhiisanii akka kinoo hin nifanne namni wal gargaaree hifachuu fi ammallee qarqaarsi qarqaaru akka jiraan namarraa ba'aa nama tokkorraa fuudhee yookiin nama haga'u tokkorraa fuudhee akka nama Oromoo guututti akka fakkeenyaatitti Oromoon diiyaasporaa keessa jiru tilmaamatti miliyoona 1.5 san keessaa yoo dubartii fi ilmaan 500 ta'an miliyoonni 1 dargaggoo waa dalagatu osoo hundinuu addunyaarra ka jiru doolaara tokko wali guuree guyyaa tokko keessatti doolaara miliyoona 1 qaba jecha Oromoon. Asirratti gaafii sadiin qaba. Jirraan kun jalqaba irratti kaayyoon isaa maalidha? Eessatti hundaa'ee of duratti maaltu yaadamaadha? Sadiin kan inni adeemsisuu dandeettan. Jirraan jalqaba akka yaadaati. Akkamitti Oromoon amma faca'ee addunyaarra jiru kun yaadaanuu tokko ta'uu dhabee waan baay'eedhaan kinoo Oromoon bittinnaa'ee jiru kanas sababaa godhatee akkamitti tokko ta'a waan tokko jalatti akkamitti tokko ta'aadha. Qarqaarsi isaa Oromoo waan akka balaatiin ta'ee dhukkubaan ta'ee ummata keenya ka 2016 irratti dhayamee ta'ee protestiidhaan ta'ee namoota Oromoo bakka kamiyyuu haala kamiinuu miidhame guutuu qarqaarsa dhaqqabuuf jecha. Eessatti hundaa'e namoota akkamiitiin hundaa'e? Namoonni isa hundeesse Dr. Tsaggaayee Araarsaa Awustiraaliyaa Meelboorni jiraata. Isaa fi koree dubartootaattu akkasitti hundeesse. Hundeeffamni isaa Awustiraaliyaadha. Biraanchii biyyoota kamirraa qaba? Fakkeenya namni waan kana godhuu barbaadu yookaan immoo qaamaanis dhaqeetiin gaafachuu yoo barbaade biraanchii biyyoota amma Jarmanis ni jira. Jarmanis anillee itti gaafatamaan. Jarmanii keessattis garuu irra guddaa iimeelaa fi wanni marti asirratti argame weebii info@jirra.organization achirra gaafa barreessite informaationa guutuu argattaa. Akkasi. Bareeda. Info irra caalaa argachuudhaaf websaayitiin info.jirra.organization yeroo baay'ee amma bakka info@jirra.organization websaayitii isaaniitu kuni. Achirratti haasahamni jirraadhaaf godhame jira. Baay'inaan ka godhame viidiyoon guutuun ni jira. Yeroo hedduu intarvii miidiyoota adda addaan godhame amma erga dhaabate ji'oota 4 fi hangatti miseensa baay'ee hanga tokko guddaas jedhamu baatu hin jira. Namoonni rakkate ka akka Nuwoo Goobanaas namootuma baay'ee hanga tokko hanga danda'ame qarqaaruun eegalame. Ammas warra Booranaa Beela Arsii illee ka jiru guutuu kanallee ammallee qarqaarsuma jiranii guuramees jira goofandimis banamee tures akkasi. Bareeda. Anis waa'ee jirra kanarratti Dr. Tsaggaayee Araarsaa Kush Miidiyaa Neetwork irratti gaafa isa kana hundeessan dhageeffadheen ture. Websaayitiin isaan gaafsan jiran illee I think isuma kana fakkaata. Diteeliin hundinuu achuma irra jira. Jirraan maal akka ta'e diteelii hundayyuu achuma irraa argatanii gara biraatiin ammoo lakkoofsa bilbilaas jira. WhatsApp illee jira jechuudha. Namoonni mallaqa haala kamiin keenyuudha danda'an manan waan kana arjoomuu barbaadu. Gaafuma asirra arjoomoo ji'atti arjoomoo buusii
waan kanaaf qophaa'eet jira namatti kennantu jira moo haala kamiin namni harkatti kennamu guutuun wanni guutuun computerized katee kuma amma wanni internetaan godhamu jirraa info kana erga sarchi goote keessatti jira akkaataa itti qarqaartu maallaqa hanga ergitu amma karamataa kiyyaatti ji'aan ani kafaluun qabu achuma keessaa fudhatan automaatika ji'aan fudhatan wanti badun jiru karamitti ba'e karam seenee akkamitti ba'e guutuun kun hin beekamu. Information guutuun website kan irra jira jechuudha. Miseensa gaafa taate immoo WhatsApp group jira. Keessenteeti waan irraa deemu irra caalaa hanga nama ala jirurra irra caalaa waan deemaa jiru kana guutuu irraa beekuu dandeettee jira. Miseensa ta'uudhaaf haala kamiin ta'uu danda'a namni tokko fakkeenya jirraa keessatti website keessanii galmaayamoo lakkoofsuma asirra WhatsApp kanarratti illee barreessuu ni dandeetta. Akkasii wal quunnamtii goonuu dandeetta. Irra guddaa wanni yaadni isaa Oromoon yaada garagaraatiin garagara faca'ee kin uummanni Oromoo kana qarqaaraa jedhamee waan ittiin fufne wahii ka yeroo mara qarqaaramee jidduun dhaabata. Amma akka fakkeenyaatitti yeroo Dr. Saggaayee Ararsaa kaasan Jawaar Maneedhaa keessa jira. Isaa qarqaaru jedhamee yeroo tokko maallaqni ka'ee jira. Amma dagatame. Osoo wanti akkanaa ji'aan guyyaa waan itti fufu wahii jiraate wanni Oromoon deemee miidiyaa ofillee amma maallaqa baasanii yeroo boodatti yoo miidiyaan sun gadi bu'e namni qarqaaru hin jiru. Miidiyaan Oromoo baay'inaan amma bu'ee jira. Bakki akkaataan itti qarqaaramu hin jiru uummanni dadhabe. Ima kafalla wanni fuuldura deemu hin jiru jedhee uummanni hifata. Hifaatu sanilleen akka badu. Waan xixiqqoon doolaara tokko jechaan waan namni bunaan dhuguu hin dandeenye bunaa gaditti waan ta'e kana guyyaan doolaara tokko soo kenname walitti gaafa qabamu yoo xiqqaate miliyoona $1 qabna jecha rakkoo kennu guutuu ittiin laaffisuu dandeenya. Ammas yaadni kakkee jirraan kunilleen miimoorii Hacaaluuti jirraa kana jecha kana isatu afaanuma Oromoos ta'u garuu isatu itti fayyadamee akka itti beekamu godhe legasii isaallee jiraachisu jecha. Anillee irratti dabalee waan isin gaafachuu barbaada. Har'a bakka walgahii kanatti bakka walgahii kanatti isin agarre isin jiraata biyya kanaati. An jiraata biyya kanaati. Akkamitti dhuftanii biyya kana jiraatu? Anis karaa baqattummaan jiraata. Haaluma biyyatti tureen 2013 karaa bishaaniitiin Suudaanii, Liibiyaa, Bahara Meditiraaniyaas ce'ee Itaalii, Firaans dabreetii Jarmanas jira jecha. Guyyaa tokkotti ceetammoo kanama? Lakki ji'oota baay'ee fudhatee. Eessa dhalattanii eessarraa kaatanii? An dhalataa Baalee Roobeeti. Baalee Roobee 2013tti biyya keessaa bahe. Karaa kanatti fudhatee hanga ji'oota 5-6 walitti fudhate. Akka Liibiyaatti hidhamuu Sudaan keessatti karaa kana akkasitti bahe jecha karaa. Maaltu isin tursiise kanoon? Hidhamuu, rakkachuu, bishaan eeguu, yeroo eeggachuu, ammas Saharaa guyyaa 7 ol ka ta'e karaa. Hidhamuu rakkachuu jedhamu kuni? Namni quufaan illee rakkoo akkamii rakkoo sana addaan baasaa nama? Rakkoo biyya namaa waraqaa malee seenuudhaan boordarra cabsinee seenuu jechaadha. Akka Sudaanii seenuu osoo waraqaa eeyyamaa hin qabne seenuu. Maaltu isinirra ga'eere? Sudaanitti homaan irra hin geenne garuu Liibiyaas biyyi waan mootummaan hin jirreef biyyillee kan nagaa waan hin ta'iniif irratti dabalataan waraqaa eeyyamaa waan hin qabneef saniif qabamnee hidhamne ture jechuudha. Akkam taatan achirraa? Ji'oota 2 hidhamnee achi boodatti maallaqaan nama gurguranii baasanii akkasitti gurguramnee baane jechuudha. Ka gurguratee muka bitatu een. Baay'ee nama kolfachiisa. Wanti ta'e akkaataan human shipment jecha nama gurguru jecha tokko karaa si qaba karaarraa si qabatee mana ofiitti kirnaapsi godhe namoota maallaqa ganaa fidi siin jedha si gaafata maallaqa inni si gaafatu san kennitee fi doolaara 1,500 si gaafata san warri kee namni ati baytu namni si qarqaaruu danda'u si qarqaaree maallaqni sun achitti galee fi akkasitti isarraa firii taata jecha.
وانا كان كنا ميراث أنا نقول نمي وان كي يرى دبتو تجرا وان نقول نمي رادو بتاجرا أكس جولة ولي باتن يسدو يوم جولة روبي سبب غير غراكي لكن كان وفكات جولة اللي دمني أكيد بيت تجرا باي نمني فجأة كانت كيادة نجرو غرو نمو باي تجرا من ورمو كمان نو كراو جنجل كمنه ككرا أسيم بهين تجرا كسارة كسدو يجرا كبشام ميديترانيا كستي بحر تينغرا غلي جرا كأتشيس أسبه كأسو ولين أرجين بكا غرا يوروبي كستي فجأة جرو جرا كنان أكنا جدي ديتيلي يبلو جتشو بادو غرو نمو تبيايو وجيمبانه يوكي كرارة ولد دبلمني ككرنا بهجرة ككرات تانكته لبون سادة برجرة. وين أدا كرادة تانكرا كيستي يمال جرينا بقى كنا كيست وين أدا وين سلا دكتامو ماله ممكن أمنا من رجعوا دان دالي كنينو كن تجرا. وانت قدان بيوفي دبين سافي لاندلوس بيوفي دبين ساني ككنا قوتو ركونجه جلكبا نمني بيا كبو كبجا كب بيوفي تليمبو يو بهس بشنناف با ورقام با بكمتين ايمان با بيا دبو كنتو كنا قوتو أكنو رجو تاسيسه أنا وانت نبيها في توكو ولا نجتشو ورباده با إنن حلون قوتون نهاجم تشيسو واني قوتون organizationي وهي أصبه أكيادات وانت قوتون هاتو منتي تولي جنتنا هاتو وسنتين وان سينتلين سيناني سرفتشو بكا كانت تنتاني كان هاغونو جراني يادا كنچو hanga sitee tokkotti qaccee san qabatanii bakka tokko jalatti oromoon gurmuu bal'aan kuni bakka tokko jala taane osoo sagalee kenna kaasne waan guddaa baay'ee jijjiirra wanni nu goonu waan xiqqaadha amma namoota biyyaalaa jirru lolaan jirru yookiin du'aan jirru waan nurra gahaan jiru martuu nagahaan jiraata kanaaf rabbiin galateeffannaa baga nagaan jiraanne garuu doolaaruma tokko guyyatti homa bunaa san dhiisanii ummatuma keetiif waan bunaa dhiistanii akka jirraa jalatti gurmootan jedhee yaada dabarsaa galatoomaa waan carraa kana naa kennitaniif baay'ee galatoomaa baay'ee isin galateeffadha tole. Egaa kabajamtoota hordoftoota OGMC akkuma dargaggoo Ibrahim Abdallaa irraa hubanne jirraan yaada Oromoo tokkoomsuuf bocame kunis Oromoonni biyya alaa jiraatan walitti dhufanii caayaa tokko jalatti ijaaramanii doolaara tokko osoo walitti cimsanii horii guddaa rakkoolee hawaasa keenyaa biyya keessaa furuuf shoora olaanaa qaba jechuudhaan hayyoota Oromootiin ijaaramee sochii eegalee jira. OGMC'n sochii jirraan taasisaa jiru hordofee kan isin dhiyeessu ta'uu isaa waadaa gallaa sagantaan qindeessine kanuma. OGMC'n ummatarraa ummataaf. OGMC.
Sinkadantani Ilmano Romoda Ya Rabbi wala tansisi Ilmano Romoda wala tansisi Nitendesa ya Rabbi Beto kumatenya Takkan mujimsi Ya Rabbi nitendesa Ya Rabbi ya Buka Bidi sumatenya Ambu madu basisi Ya Rabbi Sinkadantani Ilmano Romoda Ya Rabbi wala tansisi Ilmano Romoda wala tansisi Nitendesa ya Rabbi Beto kumatenya Takkan mujimsi Ya Rabbi nitendesa Ya Rabbi ya Buka Bidi sumatenya Ambu madu basisi